Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota maatii keenyaa akkuma barame mana haaree qulqullina olaanaan ijaalame magaalaa Dirreedawaa ganda Taappiyaan naannawaa Boorensanitti argama. Kaaree 250 akkuma barame peejii keenya sheer fooloo gochuudhaan nu bira dhaabbadhaan dhaamsa keenya odeeffannoon manaa fi lafaa akka isin qaqqabuuf peejii keenya kana sheer laayikii fi koomentii godhaan isiniin jecha manni kun akkuma agartan qulqullina olaanaan ijaarame kaaree 250 bira jira. Namuu keessa hin jiraanne akkuma agartan hedduu qulqullinaan ijaarame tokkoon taa keessa seeneetiin isin garsiisan waliin tura. Akkuma agartan gaa kun mana saaloona isaa akka duraati hedduu qulqullinaan ijaarame akkuma argite sheer fooloo gochuun dagatina garanaan immoo mana ciisichaati. Manni ciisichaa kana fakkaata akkuma agartan hedduu qulqullinaan ijaarame kanuma keessaan mana fincaanii yookaan sagaraa dhuunfaa qaba. Gandaa fi akkasuma taa'umsaa shaaworii gubbaarra illee ni qaba. Hedduu qulqullinaan ijaarame akkuma argitan kana gaa. Akkuma isin jee sarbiisonni isaa kana fakkaata. Hedduu qulqullinaan ijaarame bakka bareedaa irratti argama. Namoonni mana kana dhuftanii ilaaluu barbaadan gaa bilbila keenya kaasirraa kanaan quunnamaan isin hin ja'a. Sarbiisii isaa kanatti isin geessa. Sarbiisii isa kana fakkaata. Asiin immoo manni kichinii ni jira. Hedduu qulqullinaan ijaarame. Manneen kanaa fi kan biraa odeeffannoo dabalataa barbaadan bilbila keenya kaasirraa kanaan quunnamaa. Mooraan isaa keessi kana fakkaata. Konkolaataa lama tolchee bareechee dhaaba. Saaloon isa lamadaati kun. Waaw hedduu bareedaadha. Viidiyoo keenya hanga dhumaatti ilaalaan dhaamsa kiyyaa. Namoonni gatii mana kanaatii fi dhuftanii ilaaluu barbaadan bilbila keenya kaasirraa kanaan quunnamaan dhaamsa kiyyaa yeroo gaarii qaba.